إسلام نقرقر بان كريستيان إسلام نقرقر بان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جمتوتا جالة سمتوتا أردفتوتا أنفال جمال أنا أدوف بغنغان أفتني سنين جدا أرى لغا بيكيا قبل أي سنين أفه لأني كون أي سيوجتني لغا أبوم ستي نانو ماتين كيتي جراتني تجرات رسول تاي نما تجرات جل قبل دران الدوبرا جراتني نباي نما تتولا كيستو أسدوبا شانكوري إنجرا shankora qofa miti yeroo ganna imbaayata bishaan kuni yeroo bona xiqqoo hinirrata ijoolleen hundu jalasitti daakaa jiranii nuti bishaan itti daakaa jiranii innaa namatti tola isiniin jedha baay'ee namatti tola ni bareedas yaani anillee gaaf tokko asii galee bishaan kana keessa ufa ganama manaa ba'e huccuu miica jedhee by the way huccuu maatii kiyyaaf miice malee kiyyaa miti kiyyaa manni kiyya laga kanarra baay'ee fagoodha akuni kan mana haadha kiyyaa abbaa kiyyaati manni haadha abbaa kiyyaa gaara kanaan gama innaa asitti bishaan huccuu miica jedhee ufa ganama ba'e galgala ilaala ijoollee hojjosoo bishaan daagosoo bishaan ta'a keessa taphadhu baay'ee namatti tola haala namatti tola in bareeda asumatti huccuu miicatanii goggoifatanii galanii yeroo immoo akka tasaa bishaan birkaan dhabamee asumaa waraabanii hin dhuganii yani waa ittiin hojjetan malee dhugaatiin ta'u bishaan gammoojjiti ammallee as garagalaa laayidaan nama qabsiisa buusaa jechaadha buusan alattu immoo dhugaatii ka ta'u miti maaliif jennaan xiqqoo yoo ol siixanii magaalaa waan ta'eef kuuni katti waa gannaqu katti waa nyaatu xiqqoo bishaan magaalaa qulqullinni isaa akka bishaan baadiyyaa sanii miti namatti hin tolu innaa kanaafuu unno amma gama sammii qo'eessin agarsiisa mucaan kaameeraatti taakaleessu gaara kana bakka ijoolleen daaytu saniin gama maatiin kiyya achuma manni isaanii xiqqoo ol deemanii bishaan dhuquuf isaan biraa lagatti tana bu'uuf yoo guddate daqiiqaa 10 deemanii baay'een deeman jechaadha innaa akka kale siniin jedha iddoo kanammoo lafa amma hunu gama bakka dhakaa itti kaaban kanaanii lafa mootummaatii warra hidhamtoota jecha warra hidhamtoota kaarchaallee keessa jiranii isaanituyyuu asitti waan hunda dhaabee biqilchee qotee irraa galfata jechaadha hunu amma kanatti kaabanii kanaammoo inni mul'atu kun dhakaan ol tulanii sorry lafa mootummaatii isiniin jedha mootummatu akkanatti tolchee hunuti warri hidhamtoota akkanatti asitti qotanii asitti shankoora dhaabanii paappayyee wanti achi keessa hin jiru warri seenanii arganii baay'ee ani seenu sodaadhanii warra fakkeenyaaf warri as keessa ture nama waggaa 20 ol ture hidhamtootiin sababni kanama ajjeesee kabadii gugurdaa dalage walumaa galatti warra as keessa jiru ani immoo badii gugurdaa dalage kana ni sodaadha doonti fedhe galee tooroo isaaniin ba'u maaliif jennaan namni lubbuu namaa baasee hundatu as keessa jira waan ajjeesan natti fakkaata baay'ee sodaadha ittiin kalaa'u naannoo isaan jiran tun kalaa'u wallahi sodarra baay'ee isaan sodaadha ni yaadadha yeroo tokko waybeetii kana namichi wayii asiin kanama ajjeesee hidhamee waggaa dheeraa taa'ee waggaa gara akkas 20 mana hidhaa keessa taa'ee huno amma isaan erga turaniin booda akka bilisaati kalaasu fi hidhamsan keessa taa'anii hojjetatanii garuu bakka fedhan deemanii fira dubbisanii maatii dubbisanii bakka fedhan deemanii akka tasaa shaayibeetii warra kennaa dhufee namichi kun bara waggaa ganaa nama ajjeesee waggaa ganaa hidhaminaan jedhanii oluma ka'eetuma achi deeme sodaatarraa ka jedhe olilleen dubbanne homalleen jenne calliseetuma suuta quuqee bahee deeme maaliif jennaanini nama ajjeesee sodaadha wallahi haqiqatan maali nama ajjeesee miti nama dhaaneyyuu in sodaadha ilmi namaa tokko lafumatti calliseetiin yoo nama ajjeesuuf yoo nama dhaanu namatti dhagaama baay'ee namatti dhagaama waan ta'uu qabne jechaadha dogoggora guddaadha ilmi namaa kamuu du'uun qabus ajjeefamuu qabus erga jiraatee erga rabbi keessa ajjeesu rabbi keessa jiraachisu jechaadha kanaafuu nama ajjeese sirriitti sodaadha tooroo isaanii hin bahuu as keessatti gaabii hojjetanii naxalaa hojjetanii waa hedduu hojjetan biyya keenya keessatti obboleeyyan kiyyaa namni nama ajjeese hin ajjeefamu osoo namni nama ajjeese ajjeefame dhiigni ilmaan oromoo jigeen hafu namni nama ajjeese in qallabama ijo guyyaa jimaatarraa in qalamaaf warra muslimati guyyaa sanbata guddarraa hin qalamaaf warra amantii kiristaanati
hundumaa akkanatti qalaafii nyaachisaa dallabaa mootummaan xaafii adii isaa nyaachisaa akkamitti nama ajjeefne namni jiruun itti hadhoofte maal godhaa qush godhan nama dha'ee ajjeese wayni beetii galaa jechaadha. Erga wayni beetii galeen booda karshaalee keessatti immoo seeraan qalabamee seeraan nyaatanii dhuganii akka fedhanitti jiraatan. Kuni wallahi dogoggora guddaadha. Ilmi namaa tokko kan nama ajjeese adabamuu qaba, hidhamus qaba, ka ajjeechan illatti murteeffamuu qaba, ajjeefamuu qaba. Garuutii biyya keenya keessatti namni nama ajjeese hin ajjeefamus woomata akka hin ta'u nyaatee dhuga akkuma nama kamiitu akkuma keenyatti nyaatee dhuga jecha kun dogoggora guddaadha. Kana kan biyya keenya keessatti ajjeechan hammaateef maalifi osoo namni nama ajjeesu ajjeefamee so akkuma biyya biraatitti fakkeenya biyya arabaatitti namni nama ajjeese ni ajjeefama. Sila kana waan taateef namni lubbuu ofiitiif sodaataa nama ajjeesuu jechaadha. Dabargataa nama ajjeesuu jechaadha. Garuu biyya keenyatti hoo namni nama ajjeese hin taa'e qallabama, hin nyaata, hin dhuga, hin obaasama. Mee maal ta'e maaltu itti badiree humuutti hin banne jecha. Sila kana waan taateef namni jiruu san argee jiruun achitti tolti nama ajjeesaa akka fedhe nama godhaa akka fedhetti namatti taphata. Wallahi kun dogoggora guddaadha. Odoo namni nama ajjeese Itoophiyaa keessatti namni waliin ajjeesu jechaadha. Maaliif jennaan yoo an nama ajjeese na ajjeesan ka jedhutu lubbuu isaa keessa jira. Kan ammoo kan godhuu qabu eenyuree mootummaadha. Fakkeenyaaf mucayyoo dhiyoo tana daa'ima san ajjeesanii jiranii jedhani dhugaadha qabatamaan ajjeesanii fi afaanin ajjeesanii Allahu a'lam. Yoo dhugaa taate kana seerri kanas ta'uu qaba. Keessattuu warra ijoollee daa'imman sabiyyii xixiqqoo kana ajjeesu warra ijoollee sabiyyan daa'imman xixiqqoo kana azaabu wanti adabbii guddaa irratti fudhatamuu qaban adabbii namaaf baratamu jechaadha. Silaa warra Oromoo ajjeese akkuma beekamutti ajjeesuu dhiisa gumaan Oromoon bayuu dhiini Oromoon bahu kana beeynee jirra biyyattii san keessatti kana beeynee fudhannee jirra. Haa ta'u garuu warra daa'imman sabiyyii kan ajjeesu warra nama qalu warra kana adabbii guddaan irratti fudhatamuu qaba. Wayni beetii seenanii nyaatanii galuun maaliif barbaachise? Baay'ee nama dhiba wallahi. Isinitti maa namichi tokko maal godhe jaartii isaa ajjeesee maal irratti hojjete isin fakkaate yoo bileeyyan warqee muuzii kana irratti yoo dhageessanii beeku biyyi sun gololcha jedhama. Gololchatti warqee muuzii kana irratti dhaabe. Warqee muuzii kuni yeroo hunda jedhan tiisis isarraan dhabamu allaattiin irraan dhabamu yoo xiqqaate waggaa 10 jedhan namichi nuuf awwaalamte allaattiin tiisis yeroo mararraan dhabamu. Namittiin jaartiin isaa eessa deemte yoo jedhaniin manaa baatee baddee jedha namichi. Ijoolleen haati keessan eessa deemte yoo jedhaniin hin beeknu jedhe. Maal godhanii unoo qorattooti yakkaa yoo kana dhagaanii waan qaban tokko gadi dhiisanii poolisii hordofuu jalqaban. Yakka kana ka hordofee jaarsa obboleetti kiyyaati qorannaa yakkaa aanaa collee ture inni aanaa collee fi gololchaan ani walitti qabattee walitti hin beekani achi dhaqee wallahi warqee san namicha harka isaatiin qochisiisee baasee lafee jaartii isaa achi jalaa baasee lafee jaartii namicha sanii poolisichi kun. Kanaafuu poolisootiin gaarii hojjettus jirti kan hojjannes jirti. Maaliif biyya keenya keessatti namni nama ajjeese mana hidhaa galee qallabama dallabama maaliif hin ajjeefamne maaliif adabbiin irratti fudhatamne adabbii jedhanii wayni beetii galuun adabbii miti anaaf akka kiyya adabbii miti maaliif jennaan ni nyaatanii ni dhuganii akka fedhanitti bashannananii jiraataa jiranii jechaadha. Maashaallah maaltu isaanitti bade huno zannaxanii jiraatanii nuun gargari maal qabanii bakka fedhan deemanii waan fedhan bitatanii waan fedhanii wallahi akka fedhanitti jiraatan. Kana jechuun waan fedhan uffatanii achi keessatti ogummaa fedhan baratanii gadi ba'anii yoo gadi ba'anii waan fedhan hojjetuu danda'an. Kan immoo namni maa rakkatere namni jiruun itti hadhoofte tokko nama tokko ajjeesee wayni beetii seena nyaatee dhugee dallabame hunoo ka moorii kana tochi keessaa gabbaha kuni sirrii miti. Inshaallah biyyi keenya nama haqa namaa yookaan nama du'a namaa kana seeranii hojirra oolchee nama ajjeese adabu rabbiin nuuf haa godhu. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo wallahi haalli jiruun biyya keenyaa namatti dhaga'ama. Amma dhiyoo mataa naannoo waggaa 3 Hacaaluu ajjeesanii hagammaa gumaan isaan baane even mucoon isa ajjeefte sunu seeraan hin gaafatamne jechaadha. Ammallee hunoo sooraan ajjeesanii jiran nama sooraa ajjeese kana gumaan isaa hin baati fi hin baatu mee ilaalla. Namni ummata haadha sooraa haa gargaaru haadha sooraa gargaarsa mallaqaatii miti yeroo kanatti keessi barbaachisu. Gargaarsa mallaqaa osoo hin ta'in gargaarsa gumaa ilmoo isii baasuudha. Haati tokko ilmoon isii lubbuu namaatiin bahee hanga gumaa ilmoo sanii baafattu hanga gumaa ilmoo sanii argitu
hin rafteen bultu jechaadha. Haadha sooraa mallaqaan osoo hin ta'in Oromoo yoo danda'e gumaa sooraa baasuudhaan isii gargaaruudha. Mallaqni homaa miti. Lubbuu namaa mallaqni hin bitu jechaadha. Akkamitti akka ajjeefame maaliif akka ajjeefame yoo kana baastanii haadha sooraa gargaartan jechaadha. Waa illaa haadha sooraa bira dhaabbadha. Haadha sooraa gargaara. Maali sii godha mallaqni? Mallaqni maali sii godha? Mallaqni homaa isiin godhu. Isiin barbaachisus isiin feesisus. Kan isii barbaachisu mallaqa osoo hin taane gumaa ilmoo isii baasuudha. Gumaa sooraa baasuudha Oromoon. Gumaan haa caaluun baane. Gumaan sooraa hin baane. Gumaan eebbisa gootota Oromoo meeqa kamtu gumaan isaa ba'e? Tokkichi gumaan isaa hin baane tokkichi. Afaanumaan bichaan akkana goona birrii waliin qaba TikTokii imo WhatsApp wallahi hin kijibanii. Oromoon gumaa baafatuun beektu gumaa keenya rabbiin nu haa baasu inshallah. Haadha sooraa gargaara. Haadha sooraa mallaqaan hin gargaarinaa deemaa gumaa ilma isii baasaaf Oromoon. Kana kan isii barbaachisu haadha sooraa. Maaliif jennaan anilleen akka nama tokkootitti haadha erga ilmoon kiyya na jalaa du'e keessattuu namni na ajjeese gumaa isaan barbaada malee mallaqaa miti mallaqa nyaadhee dhuguu miti. Inshallah gullitti irratti baatee kadhattuun jiraatti. Garuu kan isii barbaachisu gumaa ilmoo isii baasuudha. Gumaa ilmoo isii maaliif akka ajjeefame akkamitti akka ajjeefame kana baasanii isitti agarsiisu haadha sooraa kanatu isii barbaachisa yeroo ammaatitti. Bara baraan waggaanii Oromoo keenya ima du'aa kan kana caalaa kan nama gubuu fi kan namatti dhaga'amu intala sababa intala duutii nama lama haa caaluu fi duuti sooraa wal fakkaata. Sababa dubartiitiin lubbuun isaanii bahu dubartittii sun ofii haa baastu namni biraa dhufee haa baasu mallaqa nyaatanii lachuu mallaqa nyaatanii lubbuu dhiira Oromoo lubbuu gootaa baasuun isaanii wallahi seenan isaan haa gaafatu. Yaa silaa namni gumaa Oromoo kafalla jedhee kafalchiisu hin jiru. Seenan isaan haa gaafatu immoo rabbiin inshallah gumaa isaanii haa baasu. Nana garuu maal taate taa caalu ajjeessis hagammaa nyaattee dhugaa jirti miti nyaattee dhugaa jirti. Garuu adarra isiin nyaattee dhuyiduun akka dhiigaa caalu nyaattee dhuyidutti faa ilaaltu maaliif jennaan tunilleen hin talli akkuma dhiiga sooraa nyaattee dhuyidutti faa ilaaltu. Ani dubartiin akkamitti dubartii taate jaalalaan itti dhiyaatte haa ta'u hiriyummaan itti dhiyaatte haa ta'u akkamitti dhiiga dhiiraa ilmaan Oromoo baasisiifti gantuun tuni waa hundaafiyyuu homaa gochuun hin danda'amu. Wallahi dhiirti ani isinitti himee jira amantanii dubartittiin kalaayina kalaas amma lama dhabne lamaan booda hin dhabin akka kan isiniin jedha. Dubartii akkasii immoo Oromoo ka himattu rabbiin isii haa dabarsu rabbi dhabame isii haa godhu. Yeroo baay'ee ka dubartii ka argine goota argine amma fee dubartiin Oromoo goota irra hedduun isii goota gadhee akkanaa huno yeroo jalqabaatiif lama argine. Yookaan ka dhokattee kana caalallee jirti garuu kan lubbuu baaftee ifa ba'ee addunyaa irratti jedhe tana lamaan argine. Inshallah dhiini ijoollee Oromoo kan isaan baasisan sun isaan haa gaafatu. Immoo rabbiin gumaa ilmaan Oromoo haa baasu. Namni nu baasuun hedduu gumaa ilmaan Oromoo rabbiin nu haa baasu. Wallahi wabillahi gumaa ilmaan Oromoo rabbiin nu haa baasu inshallah. Maaliif jennaanini bara dhufaaf kufaa Oromoo ka ajjeefamu bara dhufaaf kufaa kan booyu Oromoodha. Numa jechaadha numa Oromotu booya numa Oromotu ajjeefama numa Oromotu miidhamaa jechaadha. Kanaafuu maal godhuu qabna nu? Hamma dandeenye wal qabachuu qabna nuti ilmaan Oromoo hanga dandeenye wal jajjabeessuu wal qabatuu wal bira dhaabbachuu qabna. Wal bira dhaabbachuun dirqama keenya jechaadha. Sila kana waan taateef yaa ilmaan Oromoo yaa obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo bakka kamuu jiraadhaa bakkuma kamittuu deema wal bira dhaabbadhaa wal jaaladhaa wal qabadhaa isiniin jedha. Immoo obboleessa keenya jechaadha. Rabbiin maatii isaatiif jajjabinna haa kennu hiriyoota isaa hundumaaf rabbiin jajjabinna haa kennu. Warra dhiiga isaa gannaqeemmootu rabbiin gumaa haa baasu rabbiin akka itti baasu gumaa isatu beeka gumaa haa baasu rabbiin immoo isaan mokkurtii akka hin taane isaan haa mokkuru. Warra dhiiga Oromoo kana bara bararraa dhugu bara bararraa gannaqu bara bararraa foon keenya nyaatu maaliif boo gubanne yaa Oromoo kiyya wallahi gubanne. Yoo tokko xiqquma beekamtii argateetiin xiqquma waa'ee Oromoo leellisuu jalqabe ajjeesanii kalaas jala akka nama aramaa yoo aramaan xiqquma ol jette midhaan jala aramanitti bara akkasitti nu aramaa jiranii injiraame aramaa amma jala araman kana jala nu aramaa jiranii inshallah rabbiin khayrii haa godhu.
والله ربي إنسانها أبار ربي إنسانها مكرو مو ورماتين الرادو إكنا مججبنا كنو في قلتهم يا إلمان ربكم